السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجارتم توني هردفتوني برسا رماب. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجر الله خن كبجادا أباك جرتم مرس نجاو. إجاد واتوتن كيا فيديو راغنا كيستي بروم سسون تاني أدو هاروان إسنيف كبا. أدون هاروان اسمه ليه تنجودا فيسبوكي مقا جيرته جرا. مكان فيسبوك الرا غرام ميتا تيجيرة مجرى جودا. أبا فيسبوكي دا ماركي مقا فيسبوكي دا جيرة جرى جودا. إجا يرو أبديت تيه سمبرالله نيجا جودا مكان كوني. Egaa daawwattoota kiyyaa amma maqaan feesbuuk jedhamu tokkolleen hin jiru jechuudha. Yeroodhaaf malee abdeet yeroo tahe bakka hundaa'uu ni bada jechuudha. Maqaan haaroon nama moggaafates meetaa jedhama jechuudha isin galee. Kana yeroo sun hin jiru feesbuukiin hin jijjiiramu jechuudha. Waan tokkollee feesbuuk keessaa wanni jijjiiramu tokkollee hin jiru. Akkuma duraan fayyadamu turretti fayyadamna jechuudha. Garuu haa ta'u malee maqaan haaroon nama abbaan feesbuukaa itti jijjiire yookiin itti geeddare jechuudha. Kan masirratti amma argaa jirtan kana meetaa jedhama jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya akkuma beekamu abbaan feesbuukaa, abbaan waatsaappii, instagiraama, ammallee miseenjara sidhaa sulmaa ilmoo feesbuukaati. Kuni abbaan tokkuma jechuudha isin galee. Maarki kana namni hin beekne hin jiru jechuudha. Maarki kana jechuudha. Maarki kana namni hin beekne hin jirtanii namni hin beekne yoo jiraatan maarki jedhama jechuudha maqaan isaa jechuudha isin galee. Egaa sooshaal meediyaan amma nuyi akkatti rakkina keenya duniyaatti irratti himatutti jirru kan isaati jechuudha. Abbaan sooshaal meediyaa kana uume namichoo kanaa jechuudha. Egaa feesbuuk kanaa yeroo dheeraadhaaf irratti falmannee rakkina keenya duniyaadhaaf irratti ibsinee namoota baay'eedhaan ittiin wal barree. Kanaafuu yoo galateeffachuu barbaadan asumaan galateeffachuu dandeessan jechuudha. Namichoon feesbuukaa fi instagiraama waatsaappii miseenjara kana uume. Abbaan isaadhaa namichoo maark jedhamu kanaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa viidiyoo isinitti dhiyeessu kanumaan akka haarawa isinitti hin taane isiniif ibsu yookiin isiniif addaan baasu dhufe barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan afaan turtaniif galatooma.